Hayyee jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya nageenya keenya bakka jirtanitti isin haadha qabu jecha har'a odeeffannoo tokko qabannee isin dhiyaannee jirra. Egaa odeeffannoon keenya irraatiis sigaaraadha wajjin wal qabatu tamboo yookaan sigaaraadha wajjin wal qabatu jechuudha. Egaa biyyi baay'ina lakkoofsa namoota sigaaraa xuuxanii hedduu qabdu Chaayinaa akka ta'e beekamaadha. Biyya kana keessatti baay'inni namoota sigaaraa xuuxanii qoftiin baay'ina uummata Ameerikaa akka caalu tu himama jechuudha. Chaayinaa keessatti namoonni sigaaraa xuuxan namoota miliyoona 350 olii ka sigaaraa fayyadaman jechuudha. Baay'inni namoota Ameerikaa keessa jiraatanii immoo miliyoona 340. Kana jechuun miliyoona 10 garaagarummaa qaba jechuudha. Baay'ina uummata Ameerikaa miliyoona 10 baay'inni namni sigaaraa xuuxu ka Chaayinaa keessatti argamu dursa jechuudha. Waan ajaa'ibaati egaa. Egaa dhugumatti Chaayinaa keessatti baay'inni namoota sigaaraa xuuxanii qofti baay'ina uummata Ameerikaa caaluun isaa Chaayinaan addunyaa irratti biyya baay'inaan sigaaraa oomishtu ta'uu iseetiif ragaadha jechuudha. Chaayinaa keessatti indastiriin Chaayinaa tamboo yookaan sigaaraa waggaatti gibira doolaara biliyoona 141.9 kaffala. Indastiriin sigaaraa oomishu jechuudha achi keessatti Chaayinaa keessatti. Akka fakkeenyaa yoo fudhanne bara darbe qofa keessa Chaayinaa keessatti sigaaraa tiriliyoona 2.4 gurgurtaaf dhiyaate. Dhugatti baay'inni namoota sigaaraa fayyadamanii hagam hedduu akka ta'e namatti agarsiisa. Egaa kana qofa miti akkuma beekamu biyya Hindiitti aantee Chaayinaan baay'ina uummataatiin sadarkaa lammaffaa irratti argamti. Garuu baay'ina uummataa iseetii fi namoota sigaaraa xuuxan kana gaafa wal bira qabamee ilaalamu warrummaan sigaaraa xuuxan qoftiinuu baay'ina Ameerikaa akka caalan kan namatti agarsiisu jechuudha. Egaa odeeffannoon ajaa'ibsiisoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Chaanaala keenya Ajab Tube subscribe godhuun dagatinaa.